gaariidha ammas kutiba alaykum isin irratti fardii godhameeti jira إذا حضر وجون في أحدكم الموت tokkoo keessanitti mallattoonni du'aa hogguun fi dhufe jechuudha. Mallattoonni gartanii du'aa tokkoo keessanitti hogguun fi dhufe isinirratti fardii godhameeti jira. In taraka khayran. إن ترك خيرا In taraka jechuun tokkoon keessan suni yooni fi lakkise khayran خيرا horii yooni fi lakkise jechuudha. Horii khayriin kun irra horuma. Horii yooni fi lakkise jechuudha. Horiinis khayruma gaa qaayidaa khayrii itlaaqa kan keessa jira. Horii hogguun fi lakkise hawaala waa qabu yooni fi ta'e. Horii yooni fi lakkise alwasiyyatu. الوصية Alwasiyyatu jechuun qaamsi isinirratti fardii godhame jechuudha. Wasiyyarraa muraan isaa qaamun jechuudha. Qaamun isinirratti fardii godhameeti jira. Eenyuuf? للوالدين Haadha fi abbaa lamaaniif dhaamuun. والأقربين بالمعروف والأقربين ammallee aanalleef jechuudha. Aanaa irra as dhihaatoo tahanilleef aanaan kun irra as dhihaatoo tahilleef dhaamu fardii godhamee jira jechuudha. Bilma'ruufi akka beekameen dhaamu akka beekameen. Maaliif jechuudha? Wal qixxeessanii jechuudha. Maaliif jechuudha? Kan galtanii shaxaxa sin dalayne jechuudha. Ka irralleen daballee ka irralleen dhiqifne jechuudha. Haquma murteeffame san isaanii dhaamuun dirqama isinirratti godhameeti jira jedha. حقا Maal jedha hadiisa keessatti Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam laa wasiyyata liwaaris. Wasiyyaa waan isaaf hin taane jedha. Isa nama dhaaluuf dhaamsi inuma hin jiruu jedha. Isa kanaan way walitti bu'aa yoo jenne inni naasikhi mansukh jechuu osoo hin ta'in gamni nuti deemnu dhaamuu jechuun kun haadha fi abbaa fi dhaamuun ammas aanafis aanawwan gartee aanawwaniifis dhaamuu akka beekameen dhaamuun fardii godhame jechuun kun wahuma shari'aan isaanii murteessite sanii jechuudha. Dhaalmaa keessatti waan shari'aan isaanii murteessite san wanti sun bakka ga'uu qaba jedhee haadha fi abbaa fi aanalleef dhaamuu jechuudha malee inni wasiyyaadha waarisaaf hin jiru waan ta'eef waan furuuduma gartee rabbiin isaanii murteesse sanii jechuu goona jechuudha. Bifa kanaan yoo deemne sadarkarra ga'inee adillaan kun wal dhugoomsee wal saddaquutu dhufa jechuudha. Bifa saniin akkatti ilaala. Haqqan. حقا Raggaa haala ta'een takka wajjabaa haala ta'een alal muttaqiina. على المتقين Warreen shirkii fi maasii eeggatu irratti takka warreen Allah sodaatu irratti waajiba haala ta'een takka gartanii amma ta'e inni kun waajiba haala ta'e inni kun raggaa takka raggaa haala ta'een jechuun warreen Allah sodaatu irratti. فمن بدله Namni isa kana jijjiire jechuudha. Isa qab dhaamsa kana kan jijjiire jechuudha. Maaliif wasiyyatuma kanarraa isaa beekama wasiyyuma sanirraa dhaamsi beekamee jira. Wasiyyatu maanaa isaa ta'e jennee jirra. Namni jijjiiree dhaamsa sanii jara kanaaf waan rabbiin isaanii fardii godhe dhaalmaa keessatti kan isaanii murteesse. Suuratu Nisaa keessatti bareechinee haasofna. Kanaafu namni dhaamuu san jijjiiree ba'damaa sami'ahu. بعدما سمعه Eeguma gartanii dhagaye jechuudha. Eeguma waa'ee dhaamsaa kana dhagaye dhaamuu san ka jijjiire fa'innamaa ismuhu فإنه diliin isaa diliin kamii yoo jedhan ka tabdiilaa jechuudha. Maalirraa beekama?
بدله جت مخنا الرابع جلين جيرو سني على الذين يبدلونه على الذين يبدلونه warreen jijjiiruu irratti warreen dhaamsisan jijjiiruu irratti tahaadha jechuudha. Nuti isaanuma dhiifne jechuudha. Maaliif akka ja'ame kanaan waan isaanii murteeffame isaanii dhaamuu jennee karaa kana deemaa jirra. Laa wasiyyata liwaarisin akka jechuudha walitti hin buune akka wal saddaquuf falaa tadribuu ba'daa biba'di walaakin yusaddiqu ba'duhaa ba'dan jedhan. Wal saddaqa amantichi wal saddaqa waliin diiguu faayidaa isaa. Bifa kanaan qayyannee hassasnee naasiqi massuuf jechuu osoo hin ta'in taarikhni ifan taane waan ta'eef bifa kanaan seennee baana jechuudha. إن الله gaari Allah samii'uun hedduu dhagaadha. عليم Aliimuun hedduu bihi haadha jechuudha. Allah subhaanahu wa ta'aalaa hedduu dhagaha. Wahuma dhageenya qabu. Aliimuun hedduu bihi haadha waan wallaaluun qabu. Kanaafi heera kana isin ibsee jira. Faman khaafa namichi yoo dhaamuu baate yoo hogguu duraa saniif dhaamsa akkuma shari'aan jette irratti haadha fi abbaanis ilmi kiyya sana dhaaluu qaba jechuudha malee isiin gartee waarisa alaa wasiyata liwaarisin eega rasuulli jee boodan naanzalna ilayka dhikra litubayyina linnaasi jechuudha. Bayaanni kun argamuu qaba. Bifa saniini dhaamuun isaa dirqama. Dhaamuun kun dirqama. Namichi kun oduun yooniif hin dhaamin bifa kanaan haadhi kun akkuma amantaan ji'e kanatti jara keenya kana bira gahuu qaba. Haadha fi abbaa kiyyaafis akkasuma kennamuu qaba. Rahima kiyyaafis isaanii wajjin dhaaluu danda'u saniifis akkuma shari'aan jettetti kennamuu qaba je'ee yoon dhaame dirqama kana raawwanne. Dirqama isarratti jiru kana waan hin raawwatiniif ni dilaa jechuudha. فمن خاف من موص Faman khaafa jechuudha namni sodaate jechuudha. Min muusin sodaatuun kun keessatti sodaatuun kun maali jedha. Sodaatuma qalbii bichaa osoo hin ta'in inni kuni sodaatuu qalbii bichaa osoo hin ta'in sodaatuu qalbii bichaa osoo hin ta'in keessatti sodaatuun kun beekuudha jedhaa jira jechuudha. Faman khaafa namni gartanii sodaate jechuun namni beekee min muusin dhaammatarraa namni beekilaa. Namni dhaammataa kanarraa dhaammataa namicha dhaammatu kanarraa namni beekee sodaate maare janafan jechuudha jallina jechuudha. Namni jallina dhaammatarraa beekee takka kan sodaate jallina irraa beeke. Maal jallina irraa beeke yoo jenne inni kuni daba dalagee namichi amma guutumattuu lirrijaali nasiibu mimmaa taraka alwaalidaani wal aqrabuuna walinnisaa'i nasiibun jenneeti lafa suuratu nisaa isan keessatti. Kanuma abu amanticha kana antazara wala sadaqa ghaniyaa khairu lakum an tazaru ba'alatan yatakaffafuuna annaas. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam hadiisa Sa'd ibn Abi Waqqaas irratti kana jedha. Quraantichillee suuraa nisaa keessatti lakkoofsa 7 irratti kana jedha. Guutumattuu waliigalchinee jirre jechuudha. Laa wasiyyata liwaarisin jenne. Kanaafuu ijaaza warasalleen ilaalamu jira. Nu wajjin dhaalee wasiyyaa kanallee fudhatuu qaba kan jiru adiin suni deefee jira jechuudha. Maaliif gonkumaa'u wanti inni dhaamuu qabu akkuma shari'aan islaamaa lafa keessatti waa'ee faraa'idaa keessa lafa keessa kanatti haadha fi abbaan kiyyas akkuma sani rahimni kiyyas ka isaanii wajjin hajjabamuu dhabee masalaa faraa'idaa san keessatti dhiyaatuu danda'u bifuma saniin na dhaaluu qaban je'ee dhaamuudha. Qabeenya kana
isaanii dhaamu osoo hin ta'in bifa sanii hojiitti jijjiiramuu qabaa jee dhaamu. Ammoo hogguu dhaamu kana akkaataa shari'aan dhaalma murteessiteen alatti wanti jiru jira. Amma faman kaafaa kana bira namni beeke jechuudha, sodaatuun beekuudha, dhaamma isa dhaammaturraa jallina ka beeke oo ismaan أو إثما أو دلي خبيخ فأصلح أصلح بينهم بينهم فأصلح إدو ورسادا دوبا ولتي تولشي إدو ورسادا ولتي تولشي جتو إنه لا لما نبي إني أبا هذا في أبا سدوسا قبضا حقوني فكرتني ilmoon isaanii kan dhaalan kuni ilmoo kan qabaatu taate. Bifa kanaan deema. Kanaafuu jechuudha himni kunis akkaataa waan dhaalu qaba. Waan isaan silaan shari'aan isaanii murteesse kanaan alatti inni kun akkatti na dhaaluu qabani je'ee faallessi jechuudha. Hogguu kana namichi waan kana hubatee beeke kuni fa'aslaha bainahum iddoo warasaa kana akka wal diddaan kuni dhaabbatu jechuudha. Shari'aan islaamaatiin akka murteeffamu iddoo isaanii tolche. فلا إثم عليه. Diliin sarratti hin taane jechuudha. Tabdiila keessan seenu jechuun deemaa bara. Haman baddaluu san keessan seenu jechuudha. Kuni hogguma duraatu namichi dhaamu kuni rakkoo uumee jira jechuudha. Amantaa wal faallessee jira. Kanaaf gara amantaatti galchee jechuudha namichi kun walitti araarsu kana. Falaa isma alee diliin namicha gartanii jidduu isaanii walitti araarsa kana irratti diliin hin taane ni baddala hin jennu. Maaliifi isa daba ta'ee gama haqatti deebise waan ta'eef kuni falaa isma alee diliin isarratti hin taane. إن الله غفور رحيم. إن الله سبحانه وتعالى غفور هدو أرارما maaliif isa sanis gaa numa dogoggoree fakkaata, numa haxee fakkaata malee namichi waan kana dhaame kuni dirqama anirra haaya kanallee raawwatee jira. Namichi kuni kutubaa kanallee raawwatee jira. Haa maaliif haruu arraata keessatti jecha jiru keessatti dogoggoree ni haxee dhaban janafanii fi jechuun isma ka jennu kan. Kanaafu inna Allah gafuurun iddoo araaramaadha. Isa sanis jechuudha ilmoo kana taate kanas araaramaadhaan hin dhiisaa fi wanni hin dhiifneefis hin jiru ani dhiiba. إن شاء الله أسمع الله. Rahiimu Allah subhanahu wa ta'ala rahmata godhaadha dhiiba. Rahmata godhaadha. Ilmoo kanaafis rahmata godhaadha. Dogoggora jiruuf jecha jalan bu'u duuba ni haxa'e narraa haxa'e malee inni immoo dhaamsa ani dirqama godhee geegesseeti jira kan jiru. إن شاء الله.